namichi kan kooti an harka jira jedhe ummanni nagaa dhaba ummanni burjaaja jireenyi namaa ingaagaamti ragaa isaanii hin qeebalu jedhe abbaadhaaf ragaa ba'u isaanii hin qeebalu jedhe kanaaf fardan fudhu maallaqa siin kennu jedheen rabbiin keenya yaa ayyuhalladhiina aamanuu lima taquluuna maa laa taf'aluuna jedha Surayh ibn al-Harith al-Kindi nuuf murteessu jedhee gara isaa deeman farda yeroo ati irraa bitattu san yeroo ati fuutee deemtu sun fardi sun ni okkolti haqni namaan hin madaalamu namatu haqaan madaalama malee gara biyyoota 23 ol bulcha Umar gaafa sana بسم الله الرحمن الرحيم يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى العدل إذا دام عمر والظلم إذا دام دمر أبا سوشيولوجي جدامون يوكان مو the father of sociology جتشون كبيكمو ابن خلدون مقدمة إساكي ستي جتش جبدو توكو جده ظلمين غافا بية توكو كيستي لفاك أبتي غافا دقاقي هدي ساج أرون سالة فقبته بيسنا هلاكا جدا نجيني لميلة أبسيسة جريني حواسوما غولة أمة بوريسة برجاجسة جريني سان أوته بيديغا جدا غافا عدلين حق أمانا مو غافا لفقبته غافا بية تكوتي دقاقي غافا بية تكو كيستي مرغي جدا بيجي جراتي أماني هندو نغان بأيغالي نغان ببافتي تكفتا kanaaf durirraa adliini waan namni lafa kanarratti barbaadu keessaa inni ijooni wantoonni ijoon namni barbaadan haqummaadha bakka haqummaan hin jirre nageenyi hin jiru bakka haqummaan hin jirre tasgabbiin hin jiru bakka haqummaan hin jirre milkiin gammachuun hin jiru Umar radiyallahu anhu gaafa tokko gabaa deemee farda bitate فرد بيتتي يرو إني بك سنة سجوئي تقو إراديمو فردي إني بيتتي سني أكلا فرجع إلى الرجل وقال خذ فرسك قام نميش الرابطة ديبئي مال جدين فرد كان كيف دوتي فرد كان كيني أكلا مال لك أكيانا ديبسي جدين نميش تغرغر أن يرون ست تغرغر فرد كن فيادا كناف فرد مفردو maallaqa siin kennu jedheen wannan si deebisuuf hin jiru fatahaakamu namichi aaraabiin namichi baadiyyaadha farda isaa gabaa fidatee dhufe kuni nama haqaa tokko beeka nama haqaa murteessu abbaa haqaa daanyaa haqaa abbaa murtii haqa qabeessa tokko beeka Shurayh al-Qaadhiin nuuf murteessu Surayh ibn al-Harith al-Kindi nuuf murteessu jedhee gara isaa deeman yeroo bira deeman أبا مرتي شريح القاضين جمل مانو لالي جيتش جرى لمانو أجفتي عمرين مال جدين فرد يروت الرابطة تسن يروت فوتي ديم تسن فرد سن يأكلتي جنان عمر لك فياك أبديدين إذن خذ فرسك فرد فياك كجافة الرافوتو سنة ديبسي مال لك كيرجع تشوف يوكان موفد وديمي جدين عمر أبا أنغوتي أنغو كيسالي خليفة المؤمنين يوتقاتي بيوتا هرا سنتري الدنيا كانا جدأمن غرا بيوتا ديقدميو سدي أولبولشا عمر كافة سنة وصو أنغو سالالين وصو سرركا سالالين وصو معلومة سالالين حقا قفان لالي شريح عمر رتي مرتسي حقني نمان إما دالمو نمتو حق أما دالما ملي غافة سنة راقبي عمر رضي الله عنه أبا مرتي قد شريح بيا كوفات ترجي بيا كوفات ترجي زبن عمر رضي الله عنه التانسي يرو عثمان التانسي يرو علي زبن معاوية بن أبي سفيان هنجا سنة أبا مرتي تأي وقوت صدوما أوليف كوفت بيا عراق أما كيستي أبا مرتي تأي تجاجلات ره سبب حق أمة ساتف غافا نمني sadarkaadhaan ka murtii argatu ta'e gaafa namni aangoo qabuun maallaqa qabuun
sadarkaa qabuun beekamtii qabuun ganda abbaa murtiitti dhiyaatuun gaafa haqni namaaf kalaalamu taate ummanni nagaa dhaba, ummanni burjaaja, jireenyi namaa hin gaaga'amti. Gaafa tokko Ali radiyallahu anhu lolarraa gara manaa deebi'a. Osoo gara manaa deebi'u dirciin inni gatii qaaliin bite tokko jalaa bade. Dirciin jechuun kaabbaa waraanaa kan sibiila yookaan hadiida irraa hojjetame dirci jedhaniin, akka xiyyaa fi eeboo seefii garagaraa namarraa eeguuf uffatan. Ali barbaadee dhabe, gatiin isii qaaliidha. Inni khaliifaadha, bulchaa biyyootaati. Guyyaa tokko osoo deemuu akka carraa itti dhufe harkatti qabee, dirciin kun kaabbaan kun kiyya eessaa fuute jedhee namichi harkatti qabe. Namichi kan kootii an harka jira jedhe. Fatahaakamu ilaa Shurayh al-Qaadi, gara Shurayhi wal fidan, abbaa murtii haqaa bira. Yeroo mana murtii wal dhaaban, namni mana murtii dhaabu kun nama normaal, nama taraa ta'e, nama aangoo hin qabne tu bulchaa biyya sanaa Aliyin radiyallahu anhu mana murtii dhaabe. Mana murtii yeroo dhaaban Shurayh maal jetta yaa Ali jennaan, kaabbaan kun kooti, an nama tokkoofis hin kennine, nama tokkotti sin gurgurree jedhe. Namichi kun muslimaa miti, nama amantii biraa hordofuudha. Maal jette jedhee gaafannaan, kaabbaan kun an harka koo keessa jira, kan kooti jedhe. Yeroo kana Shurayh abbaan murtii Aliyin ragaa dhiyeeffadhu jedheen. Gabricha isaa Qumburka jedhamuu fi ijoollee isaa lamaan Hasanii fi Huseyniin radiyallahu anhum jamii'an ragaadhaaf qabatee dhufe Ali. Yeroo ragaadhaaf qabatee dhufu, gabricha kee kana ragummaa isaa hin qeeballa, ammoo Hasanii fi Huseen ragaan isaanii hin qeebalamtu jedhe. Sababni isaa ani ilmi akka abbaadhaaf ragaa ba'u yookaan immoo abbaan akka ilmaaf ragaa ba'u hin godhu jedhe. Haqatu sababa dhiigummaa, sababa abbummaa, sababa firummaa dhugaatu jallata, an dhugaa jallisuu hin barbaadu jedhe. Hasanii fi Huseen ijoollee ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam sayyid shabaabi ahlil janna, durii dargaggoota jannataa warra nabiyyichi jedhan. Gaafa isaan minbara irra ta'anii khutbaa godhan, yoo isaan balbala sanaan ol seenan, ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam Hasanii fi Huseeniin gadi bu'anii minbara irraa osoo ummata khutbaa godhaa jiranii minbara irraa gadi bu'anii ijoollee kana fuudhanii dhungatu turan. Nama ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa tokko ergamaan Rabbi sujuuda osoo jiru Hasan dhufee isaan gubbaa ba'e. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam achi ol jechuu dhabanii achi turan. Yaa ergamaa Rabbi nutti dheereessite, maaltu uumame jennaan, bar Hasantu dhufee narra taa'e kanaafan ol jechuu dhabee jedhan. Daa'ima ijoolleen kun, ijoollee ergamaan Rabbi akkanatti kabajan, akkasitti warra jannataa jedhamee ragaa ba'e, ergamaan Rabbi ragaa ba'aniif Shurayh al-Qaadiin abbaan murtii ani ragaa isaanii hin qeebalu jedhe. Abbaadhaaf ragaa ba'u isaanii hin qeebalu jedhe. Ali osoo akka of beekutti kaabbaa waraanaa kun kan isaa ta'u osoo beekuu, namicha muslimii hin ta'in kana abbaan murtii murteessinaan dhiise, waan godhu dhabe, ragaatti dhabe, waan ragaa hin qabneef. Abbaan murtii Shurayh maal jedheeni, kaabbaan kun akka kan kee ta'e nan beeka, nan amana, akkati nama dhugaa taate nan beeka, walaakin ragaa hin qabdu jedheen. Namichi sun laalee ajaa'ibsiifatee dinqisiifatee qaadii inni abbaa murtii godhee asirratti kaa'etu isa irratti murteessa. Kan inni murteessu immoo ana nama taraa, nama noormaalii irratti, isumaa nama amantii tokko hin taane irratti anaaf murteessaa jedhee ajaa'ibsiifatee ashhadu an laa ilaaha illallah jedhee islaamummaa fudhatee, dhugaadha meeshaan kun kan Aliyyiiti, kaabbaa waraanaa kun kan saati, gaafa inni lola Siffiinii irraa bu'u duuba saati buunaanan fudhee jedhe.
yeroo inni kana ragaa ba'u Ali radiyallahu anhu meeshaa kanas kenneera akkasuma immoo farda tokkollee itti ida'ee kenneeraaf jedhe Ali radiyallahu anhu. Namni jecha namaa caalaa gocha namaatu ragaa namaa ba'a. Hanga afaaniin dubbannu caala jecha keenyatu nama gara islaamummaatti waama. Rabbiin keenya yaa ayyuhal ladhiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluuna jedha. Wanti dubbiin namaa itituu dhabuuf, wanti gochi namaa fudhatama dhabuufi jechi namaa fudhatama dhabuuf gochaan biran jiru. Namni hunduu dubbachuu malee namni gochaan agarsiisu hin jiru. Islaamummaan irra guddaa akhlaaqaan nama waaman. Addunyaa kana keessatti biyyoota ummanni islaamaa hedduun jiran, biyyoonni baay'ina ummata islaamaa hedduu qaban biyya keenya kana dabalatee islaamummaan akhlaaqaan, karaa daldalaatiin, karaa haqummaa isaaniitiin, karaa dhugaa dubbachuu isaaniitiin akhlaaqa isaan irraa bareedee isaan irraa ifee cululuqee fagootti mul'atuun ummanni gara islaamummaa seene. Kanaafi jecha namaarra gocha namaatu ragaa namaa ba'a. Namni illee jecha namaarra gocha namaa fudhata. Rabbiin keenya warra haqa irra jiraatee haqa irratti kaafamu haqaaf jiraatu Rabbi nu haa taasisu. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.